Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii qofaan akkuma mata duree dubbisteen akkuma seenteen sheer godhi wantichi dhimma jabaa waan ta'eef sheer godhiitii ummata bitamtuudhaaf naaf gahi jabaadhu. Hasadanuu hin barbaachisu danuu dubbataniif dubbiin danateedhaaf harreettis hin fe'amu waan ta'eef ummata bitamee Oromiyaa seenee har'a afaan Oromoo baree Oromoo xiqqeessaa jiru kanaaf jabaadhu sheer naaf godhi. Kan an bitamtuu miti Oromoo qulqulluudha gandummaa nan balaaleffadha jirtu yoo jiraatte sheer godhi. Jabaadhuuti as fidi ummata gandummaa sana. Ummata dhagaarraa bitamtee dhuftee afaan Oromoo bartee Oromiyaa keessatti guddatte hadha bakka Oromoo buutee naqabaa na gadhiisaa jettuuf deebii cimaa kennuun barbaada. Akkasiin bitamtuu taate, akkasiin waa'een Oromoo isiin galchine, akkasiin dhuftee nuyi warra Oromoo qulqulluu walitti hin buufneef likkii of keessaa galchinee baasuu qabna waan ta'eef callisnee feesbuukii irratti isin ilaaluun baay'ee nutti ulfaatee jira. Yeroo callisnee isin ilaallu kana wamti hariin Oromiyaan fa'i keessan isinitti fakkaata bar warree har'a Oromiffa dubbattaniif gandummaa faarsitaniif jimmaan dhuftanii waa'ee jimmaan keessatti guddattaniif jimmaan biyya keessan taanaa waa'een jimmaa isin ilaallata isinitti fakkaate fa'i naqabaa na gadhiisaa akkasiin jettan natti mul'ata bar. Dhuftanii Arsii keessatti guddattanii afaan Oromoo dubbattaniif Arsii obseetanii Oromoo qulqulluu obseetanii Arsiif gaafa bakka buutanii dubbachuudhaaf naqabaa na gadhiisaa jettan qaanfattanuu warri bitamaan. Kan na dhibu Oromoon qulqulluu yoom gabbahee gandummaadhaan feesbuuk irra dubbatee beeka? Yoom takka gandummaa irra bahee wal arrabsee beeka? Yoom wal xiqqeessee beeka? Kan na dhibe warra nuti dhagaarraa birrii torba torbaan maatiin keenya akaakayyuun keenya horii heeskefachuudhaaf bunatti qoonfarsiifachuudhaaf fidee qeenu galchetu har'a qeenu dhaalee naqabaa na gadhiisaa yoo intini jettan malee yoo maqaa Oromoo balleesse malee keessattuu shamarran warri qulqulluun na of kolchaa gaafan shamarran jedhu hunda walitti qabdanii kan fudhatan baay'ee jira. Sheer godhi dubbii jabaa har'a dhukkeerraa kaasee of jibbisiiseetiin akkasiin Oromoon taane akkasiin waa'een Oromoo siin ilaallanne warri safuu hin beekne feesbuukii irra fiidee gandummaadhaan waan hin taane asiifachi fiiftu kun akkasiin of bartu eenyuun ni laata'an kun eessarraan bitame eenyuu fanin faa akaakayyuun koo abbaan kan koo mana eenyu eegaa ture sangaa eenyu qotaa ture ga'oo eenyu hidhaa ture jettee akkasiin of yaadattu goona waan ta'eef ati kan Oromoo qulqulluudhaan gandummaarraa bilisa waa hin namaa nan galchu jettu Oromoo qofa ta'uu keetiif Oromoo qulqullummaa keetti kan amantu sheer godhi. Waan cimtuu jirti bara of jibbisiif naa gaafa jennee kaanu callisnee isin ilaaluun keenya kun yookiin wama nuti Oromummaa ofirraa mulqinee isinii kenninee harkaan finnee nama isin goonee uffata isinitti hogumnee coforee isinirraa baafnee caammaa isinitti keenyee dhagaarraa birrii torbaan isin bitnee hunda keessan finnee har'a nama isin goonee afaan Oromoo dubbattu deebitanii safuu Oromoo cabsitanii walirratti duultanii dhiirris inni gowwaan jechuudha. Silaa namni qaccee gaarii qabdu yookiin saba gaarii irraa uumamte yoom waa'ee safuu namaa iccitii namaa mistira namaa akka gennootaa dhiirris gowwaan tokko tokko waa'ee gennootaa jala fiigee ursus jedhu kun amma kun Oromoodha jennaa. Isin warri waa'ee gennootaa keessa galtanii akka gennootaa yaa ummata keenya gaafan dubbadhu annan sukkaara waan ta'eef warri qulqulluun dhugaan siin jedha warri shamarran qulqulluun dhiirri qulqulluun dubbiin irraan kaatina warra kaaniif dubbatamaara dubbiin kun ati hunda walitti qabdee arrabsita jettanii warri gowwaan walitti fudhattu waan ta'eef dubbii fudhadhaa. An qulqulluudha yoo jette sheer godhiitii ummata jabbii kana biraan naa gahe keessattuu dhiira dhedheedhii baay'ee qabna Oromiyaa keessaa. Akkasii bar kan likkii galfamuu qabu warra bitamee dhufee akaakayyuu keenyaaf barcuma baasaa ture xawulaa intinii godhaa ture gahoo godhaa ture eelee rukutee intinii godhaa ture sanatu har'a afaan Oromoo bareekaa bara afaan Oromoo sidaamaan baay'ee dubbataa jira. Yoo afaan Oromoo baruun Oromoo nama godhate ummanni sidaamaa ummanni maalii afaan Oromoo dubbataa jira. Jarri Oromoo miti. Of danda'anii saba ofii kabajanii sidaamaa ta'uu jaraa ofiitti amanee ummata jiraataa jiru. Atis warri har'a safuu asiifachi fiigdee waa'ee obboleettii keetii maxxansuudhaan viidiyoo irratti jettee jedduu namaa seenuudhaan yaa aboo ummanni bitamaan rabbi jedhaa isin Oromiyaa beektu malee Oromiffa dubbattu malee isin bar bitamtuudha.
Jimmaan keessas taatu eessa taatu godina Oromiyaa muluu keessa ummata dhagaarraa akaakayyuun keenya abbaabileen keenya isin bite ummata gabra warra dhagaarraa bitame kan waa'ee gennootaa waa'ee maali jala fiigee sheera godhaa oolu poostii godhaa oolu ummanni bitamtuun Oromoo bakka hin buutu. Isinii bar inni dhufee afaan Oromoo baree nurratti wal horee lafa isinii kennine maal jennaan ilmaan 6-7 falfaltanii kan abbaan isaan beekamne walirraa dhalchitanii Oromoon miiliyoona 60 jenne akka lakkoowwamne isinii wajjiniin arrafamnu kan nu godhe warra bitamtoota akka keessanii kana jechuudha. Bar Oromoon otuu qulqulluun keessaa maxaramte kan safuu eeggattu kan maatii ofii biyyatti kabaja maatii ofii eegdu ummata miiliyoona 20 geessu. Ummanni xuriin ilmoo inni shamarran ta'e maatii dabuurii irraa ummata bitamaa irraa dhalates ilmoo isaa waggaa 7-8 biyyatti gatee dhufee asitti akka nama shamarran Oromoo qulqulluu gaafa shamarran Oromoo qulqulluu bakka bu'ee arrabsu. Mee eenyu bakka isin buufate nuu dubbadhaa isiniin jedhe. Warri Jimmaan keessa bitamtanii jirtan warri maatiin kee bitamee dhufee Jimmaan keessatti gale eenyu bakka si buufate Oromoo qulqulluu taate eenyunni waa'ee Oromoo dubbadhu siin jedhe. Eenyu waa'ee gandummaatiin dhaqee Arsii nu arrabsiisin jedhe Arsii qulqulluu keessaa Oromoo qulqulluu qabna. Eenyu dhaqee Harargee nu arrabsi Wallaggaa nu arrabsiisin jedhe. Nutoota ajirraa warra Oromoo qulqulluu safuu eegganne Oromoon qulqulluu yoom waa'ee gandummaa waa'ee biyya jaaruu dubbataman. Isin warri asirra deemtanii gandummaadhaan Arsiin akkana na godhe maal jettu eenyu bakka si buufate. Nuti fuula sii kennine nyaadhu dhagaarraa si binnee horii eegi nama ta'isiin jennee si finne malee kottuuti ganda namaa nu arrabsi. Jimmaan bakka bu'ii waa haasa isiin jenneeti eenyuun nu dubbadhu siin jedhe. Yaaboo warri Arsii keessatti bitamtee dhayxee dhagaarraa bitamtee Arsii keessatti guddattee afaan Oromoo bartees Wallaggaan keessatti afaan Oromoo bartees dhuftee Jimmaan hin tuqin Oromoon duruu wal kabajee waliin jiraata safuu beeka. Isin warra bitamtuu dhagaarraa bitamte rikkaashota warra abbaan keessan tokkittiin hin beekamne ilmaan 9 beeka karaa irratti dhalee jennaan amma biyyaa baatee warri gaggaariin na of folchemmas gaafan dubbii dubbadhu dubbii siif hagalu akkasiin of ciigaa tufanii warri Facebook kanarra fiigdee waa'ee gandummaa waa'ee namaa albaa ooltu mee ilmoo kan kee isa biyyatti gattee dhufte isa maatiin hin beekamne sana maaf biyyatti hin gargaartu keessattuu warri gennoota taate ilmoo biyyatti gattee abbaa manaa biyyatti gaattee maal jettee dhuftu kun maaltu waa'ee namaa keessa si galchee bakka Oromoo si buusee bar Oromoon takka safuusaa cabsee wal arrabsee gandaa wal tuqee hin beeku takka Arsiiniif Jimma wal arrabsee hin beeku erga warri bitamtuun dhagaarraa bitamte dhuftee nutti makamtee afaan Oromoo battee lafa kenninee fi nyaadhu dhugi akka namaa tuffadhu bitamuun dhagaarra taa'uun si gahaa jennee jennaan har'a afaan Oromoo bartan kun dhuftanii nutti qeeshetanii bar indee namni baagorras kut ijjeentan akkas kan jedhan silaa galata nu galchitanii gandummaa nurraa eegdu jennaan dhuftanii dhukaasa walitti bantanii maqaan nu nyaattuu bar of keessaas hin baasna hin baatu garuu yeroo dhiyootti wallahi isin keessaa of keessaa isin xaragnaan siin jedhe bar gennoonni warri maatiin kan kee barcuma abbaa jifaariif tolchuudhaaf intini eelee dhahuudhaaf dhufee nu keessatti afaan Oromoo bartee har'a waa'ee namaa asiif achi fiigdee gandummaa namaa arrabsitu kun of keessaa si baasnaan jedhe dhiiras taatu ati wajiin kan kee barcuma tolchuu maal gochuudha malee waa'ee Oromoo keessa galtee Arsiin akkana na godhee maaloon godheettee wanti ganda namaa tuqxu tokko sin galchu bar nuuyyuu ta'a jirra warri abbaan keenya haati keenya Oromoo qulqulluun kabajaan nu argatee jedhe waa'ee namaarraa dubbataan jirru bar isinii kan nu xiqqeessaa jiru. Mee akkamitti bitamtuun tokko waa'ee Oromoo dubbatti? Akkamitti gabri tokko kan dhagaarraa bitamtee akaakayyuun si dur gahoo irratti ni jedhee godhaa ture tokko akkamitti waa'ee Oromoo dhuftee Oromoof Oromoo walitti buufti? Mee dubbii kana hubadhaa laalaa Oromoo yoo ati ofii nama gaariidhaan gandummaa keessan galleet. Mee shamarran gisee tokko waan siin jedha shamarran gaarii na dhagahime warra asirra feesbuukii irra fiigee waa'ee namaa haasa'u kana gandummaa haasa'u kana mee daqiiqaa tokkoof itti yaadi. Ilmoo nama gaariiti sun nama gaarii fakkaatti maatii gaarii irraa dhalattee sun kan muuziqaa walitti qaqqanaabbartee shamarran maaloo jettee asiif achi ulultu kun mee dur qoradhume biyyatti bilbiliiti jarri kun akkana feesbuukii irratti gandummaa oofti maatiin jaraa dur eessaa dhufan hin bitaman immoo dhuguma Oromoo dheedhi gaafadhu. Dhugaan siin jedha isin
gaafatti qorattee irra geessu akka bitamtuu taate qacceen nama yartuu warri sanyii yartuu warri bibbitamtuun kun goma gandummaa irraa dubbachuu goma wal arrabsuu dhuftee Oromoof Oromoo walitti buusuu malee takkaa ummata nama ijaaruun argine ummata bitamaa keessa. Keessattuu kan na dhibu shamarran keenyaaf dhiira kan keenya tokko tokko amma waa'eedhuma warra bitamee jimmaan keessa dhufee guddate tokko irraan dubbadha. Warra bitamaa jimmaan keessatti guddate achi suutumaan itti darbina kan arsiittis kan hundaattu. Warri bitamtanii jimmatti dhuftanii guddattan kun warri maatiin keessan dur afar dabbaa jifaar harkisaa ture sun of dagattanii mee akkamitti isin Oromoon qulqulluun kan akka Abdussee kan akka ijoolleen Oromoo qaqaaliin na fuudhuu didee jettee dubbatta gennoonni ati warri bitamtuun warra gaarii miti warra kana dubbatutu bitamtuu taateedhaafan siin jedhaa jira. Dhiirri jimmaa na fuudhuu didee bakka biraatii fuudhe jettee shamarran isa fuucabsitee dubbattu Oromoo qulqulluudha. Akkamitti Oromoo qulqulluu Wallaggaan keessaa fuuchuu dhisee si isa bitamtuu jimmaan keessatti abbaan kan kentinidhaa ture si fuudha Oromoon. Oromoon Oromoo fuudha malee uummata bitamtuu fuudheen beeku bartakkaa. Akkamitti Oromoo qulqulluu fuuchuu dhiisee si isa bitamee intiniidhaan eelee rukutu akka keetii haasii haasaa otuu si fuudhanii haasaadhaan dugda nama kuttu maal sitti gochuudhaaf si fuudhame? Dhiirri jimmaa eenyu bakka si buufatee nuu dubbadhu siin jedhe. Dhiirri jimmaa nu fuuchuu didee shawaa fuudhaa jira waan ta'eef maal taana? Kun amma nama jedhamti rabbiidhaati shamarran akkasii kun. Mee qoradhaa biyyaa ilmoo meeqa qabdiidhaatii fi akkas jettu kan dubbiin harkaa bade. Mee warruma akkana Facebook irra deemee gandumaan ijoolluma Oromoo taate ijoolleen kun akkana taate maaloo jettu kun mee qoradhaa biyyatti ilmaan meeqa biyyatti gattee baate ilmaan meeqa biyyarraa karaa irratti gattee jennaan godaanaa tadaadaarii taate amma uummata rakkisaa Itoophiyaan miliyoona dhibbaawwan jedhamte lakkaa'ame warra bitamtuu akkasiitu ilmoo gatee godaanaa tadaadaarii keessa warri guute kun warra bitamtanii dur gaala harkisaa turtan farda keenya harkisaa turtantu ilmoo gattanii gaafa jireenyi si waxxaree afaan Oromoo bartan Oromoo obseetanii biyyaa yaatanii asirratti miidiyaa irratti nu cinqituu bara. Mee of yaadadhaa dara namni deeka'ee dagachuun hin taatu. Yoo dindan isin deebisna ammas dhayxaniituma abbaan barbaade Amaaraan abbaan barbaade Silxeen isin bitatu birrii torbaan bitamtanii silaa dhagaarraa akkanatti mataan isin irraa haadamee dhagaarra kaa'amtanii. Laal gaafan dubbadhu an adda baaseen sii dubbachuu jira. An ummata nagaa tuqaan jiru. Ummata gandummaadhaan waa'ee namaa haasoftu eenyu nu taatu saahiba koo yoo taate ati waa'ee namaa Facebook irra deemte asii facee fuuta taanaan kuulloo sharmuxaa warra bakkeetti ilmoo gattee biyyaa baate shamarranis dhiirrinis ilmaan miishinarii kan jedhamtuudha hundi kee saahiba koos ta'e ati Oromoo qulqulluu miti Oromoo qulqulluun kan gandummaa ofii Oromummaa ofii safuu eeggatu kan shamarran keenya akkana taate maaloo taate jedhee alba'u kun Oromoo yoo waan akka siyaasaa biyya ijaaruuf biyyi keenya akkamitti biyya jigaa jirtu kana ijaarraa dubbata malee waa'ee gandoota waa'ee ta'e suuraa shamarranii viidiyoon na bira jira gadi hin baasa kun amma gabra warra bitame takka naasaa malee takka Oromoo qulqulluun kan haasa'e beekaa. Dhugaan siin jedha bar mee Oromoo qulqulluu keessaa kan safuu cabse warra durii keessaa nu himaa. Isin erga bitamtanii maatiin keessan qoratamuu dhabeetuma jennaan nutti makattanii afaan Oromoo bartanii amma akki adda isin baafannee isinirraa dubbannu dhabamee jennaan Oromoo obseetaniituma of ta'ame warri kuulloonis warri eessaa dhuftanis hundi keessanuu of baraa rabbiraati. Of baraa. Oromoo nu xiqqeessinaan nuti Oromoon qulqulluun otuu gingilfamtee adda baafamtee miliyoona 20 geessu. Isintu nutti makame Oromoon miliyoona 60 saba guddaadha jennee jennaan dhuguma. Oromoodha afaan Oromoo dubbattu Oromoo sin siyaa jirra malee. Akkasin bitamaa warra dhagaarraa bitame otuu ta'uu sin barree nuti Oromoon of gingilchinee safuu keenya eeggannee kabaja keenyaan gandummaa Facebook irratti maaluu jedhanus dhiifnee akkasii bar akkamitti ati yoo Oromoo qulqulluu taate rabbi shaadaa si haa qabachiisu kottuu ashaadaa gandummaa keessaa bahi dhayxee ganda namaan tuqinii arsiin tuqinii harargeen tuqinii ati jimmaadha yoo taate Oromoo jimmaati Oromoon jimmaa safuu beeka. Ati Oromoo qulqulluu arsii yoo taate Oromoon arsii safuu beeka dhayxee ganda namaan arrabsin gaayaaboo yoommoo ergasii dogongortee arrabsaatti ta'e of keessaa bahi. Dhugaan siin jedha bar ummanni baay'een daafaa jirti amma obbeetik akka bitamtuu taate akka Facebook irra waa'ee namaa haasa'an akkanatti likkii gaafatti manu hin yaaddaati dhuguma bitamtuudha jettee hin dhiifta hundi kee gaafa kana likkii siifne of keessaa si baasne.
yaa ummata kan keenya qabsoon keessan amma wanti isiniif ajaju ummata bitamaa of keessaa baasaa. Nama tokko feesbuukii kee jala argitee waa'ee nama haasa'a, waa'ee warraaf abbaa manaa yedduu gala, waa'ee suuraa nama asiif achii fuudha taanaan akka inni bitamaa ta'e, akka maatiin isaa dur farda abbaa Jifaar harkisaa ture, farda abbaa keetii eegaa ture, caatii keessanitti qoonfaraa ture, ga'oo keessan hidhaa ture. Adda baafadhu. Amma deebi'eetuma maatii horatee nama guddaa ta'e ilmoo heerumsiifatee maal jennaan Oromoo seetee wajjin hin dubbatin. Namni tokko afaan Oromoo dubbattee Arsiis taatu, Harargees taatu, Jimmaanis taatu, Wallaggaas taatu, ganda namaa tuqxa taatee waa'ee Oromoon akkaata. Mee isin Amaaraarraa waa baradhaa. Dhaqaatii liivii jarri dabarsanu ilaalame. Koomentii jarri kennanu. Jarri siyaasaan fagaatte bara. Kanaaf nu caalte. Dhaqi yuutuubii irra galii ilaali. Laayikii jarri walii kennanu. Yaada jarri walii barreessanu. Isinoo dhiirri keenya warri bitamtuun bichaan dhugaan siin jedhaa. Koomentii keessaniif yaadan kennuu ummanni bitamtuu yoo jiraatte waan barbaadde barreeffadhu. Waan dura buusee siif hime ummanni qulqulluun Oromoo qulqulluun kan akka Abdusseettaan Oromoo qulqulluudha ofitti nama nagandummaa keessaa nan baha. Waa'ee warraaf abbaa manaa naasa'u, waa'ee biyya jaaruu akkamitti biyyattii keenya rakkina keessaa baafna. Ummata qaniitti nyaata sadi nyaachuudhaaf yaaddoo keessa jirtu biyya keenya hiyyummaa keessaa baafna yoo yaadda ta'e waa'ee biyya keetii dubbadhu. Qabsoon karaa meeqaan nutti deemaa jira ati waa'ee gannootaa jalan fiigin, waa'ee gandaan arrabsin. Ummata bitamtuun nutti makamte yaa Rabbi nu keessaa baasee boogin gilchi. Akkamitti jiraanna bitamtuun afaan Oromoo bartee akka ittiin adda baafatan hin jiru. Mee ati yoo dhuguma biyya keetiif yaadde ta'e ummanni keenya qaniitti ummata nyaata qaniitti gizee sadi nyaatee buluudhaaf yaadda ootuu jiru ummata hiyyeessa sana irratti deebite ati waa'ee kana haasa'uudha moo ummata sana akkamitti hiyyummaa jalaa baafna, akkamitti akka inni baratee bakka guddaa ga'u, akka inni teeknoloojiidhaan fagaatu goona jettee mootummaa sana bira dhaabbattee gargaaruuf sii baasa. Mee dhaqii Amaaraan miiliyoona 20 geenya sana laali waan jarri waliif gootu yoo ka'e namni tokko rakkate qanii tokko sa'atii tokko tun gahi waan jarri walii gootu. Ati yoo buchullaa warri dhagaarraa bitamte ani suuraa ijoollee shamarranii qaba viidiyoo jaraan gadi baasa namni tokko maal taanaan gadi si saaxila an laayikii sii goonaa natti guddatta. Dur Oromoo seen aaraa ture Oromoon qulqulluun maaleesh dur Oromoo dhumatu wal inaafa gaafa taa'etti yaadu lakkaa ummanni bitamaan baay'een nu keessa jira. Kan Oromummaa keenya nuti jibbisiisuudhaaf dhufnee nutti makame dhugaan siin jedha. Kan Oromummaa nu jibbisiisuuf nutti makame baay'ee qabnaadha jedheetiin. Mee amma yoo namni na dhaggeeffatu kun kulloodha moo warra bitame moo maaf sheerii godhachuun isinitti ulfaate iccitii keessan tokko isin bitamtuu taatan gadi baafama sodaattanii otuu waa biraa ta'e gaafa dhugaan gadi baatu sheerii gochuun sitti ulfaata bara. Sheer godhi gaafa siin jedhamu otuu gadi baafamee woo shamarran keenya viidiyoo shamarranii na bira jira sheer godhi ilaali maaloodha Abdusseen jedhee nama 700 geessee kanoo iccitii kee akkati gabra taate akkati bitamtuu taate afaan Oromoo barteedhaaf Oromoon taatu bara Oromummaan dhiiga waan ta'eef bitamtuu haadha keessanii baay'inu keessaa ati barcuma abbaa Jifaarii baasuu eelee dhahuu intini girgirtaa tolchuudhaaf dhuftee jimmatti yoo makamtee jiraatte Arsii keessaa akkas warra faandoo intini godhee bakkee keessaa funaanee gurguraa turetu dhufee Oromonyaa baree nutti makamee nu arrabsa. Akkamitti nuti tokko taanee gandummaa wal arrabsuu dhiibnee jaalalaan biyyattii keenya jiguu kaattu akkasiin hin jigne jalaa baraaran namaa nu deebisnee deebii jaraa kan nuti yeroo gubna. Yeeboo biyyattii jiguu kaatee rakkina jalaa baafna moo isin warra dhufee bitamee nu keessatti afaan Oromoo bare of keessaa baasna. Bakka lamaan nu rakkiftanii bar. Amma intalli lammaanyiin ammasin jala fiigdanu Oromoo qulqulluudha jettaniiti ammasin. Oromoon bar ummata miidiyaa irra bahee qundaasaa shamarran ta'ee akkana dandeessu takkaan qabu. Dhugaan siin jedha. Otuu karaa amantiitiin hafeeyyuu otuu karaa amantiitiin ta'eeyyuu shamarran miidiyaa irra baatee takkaa harmasii mul'isaa caffartu hin jiru. Ummata bitamaa kanatu iyyuu qaama isaa bakkee baatee gurguratee bare birrii 20tti qodaasaa nagadaa. Birrii 20 waan nagadee bare eddeeni dhufe hin beeknu waan ta'eef tarii gabaan laalee bitaaf harmasaa kana feesbuukii irra urgufa ta'ee waa'ee nama haasa'a ta'ee suuraa isaa babbareechee paawudariin fuula of luqqisee gadhi
takkaa ummata Oromoo qulqulluu karaa amantiitiin dhiisu. Oromoo dhuma taatee suuraa asii takkaa gadi baaftee harma isii mul'iftee Oromoo qulqulluu gadhiiftu hin argine. Oromoo qulqulluu takkaa takkittii fuula isii takkantiin akka nama biyyaa baduu ka'aaru harree daaraa keessa gangalatteetti paawodariin of laaqxee akka gattee gadhiiftu hin argine. Oromoon duruu otuu amantiin hin dhufin safuu isaa eeggatee ummata jiraataa ture. Nuti Oromoo qulqulluu ummata kushi malee ummata bitamee miti. Of ta'ii jiraadhu yoo waan of taatee jiraata ta'e sin arrabsinu. Yoommoo ani akka Oromootti safuu koo eeggadhe yoom bitames maatiin kan koo Oromoo bareera afaan Oromoo dubbachuu bareera Oromiyaa keessatti guddadhe safuu koo nan eeggadha nan arrabsinaa jettee hamileessitu qaba ta'e sin arrabsinu of kabajii nutti makami warra Oromoo qulqulluu biyya jaaruuf sin qabna malee nuti of keessaa sin baasuu yeroo nutti gubina. Yoo of keessaa isin baasnamoo waa'ee biyyattii kan keenyaa dubbanna rabbiidhaati mee ummanni buujaleen tokko keessattuu ummanni shamarranii gaafa shamarran jedhu iddoo tokkotti fudhatina ummata bitamaa maatii bitamaarraa dhalate jira. Guutee Oromiyaa keessa Arsii keessas eessas butamaan baay'ee jira. Kan isin durloon eegsifataa turtan baay'een qabdadu ummata bitamee dhufe. Arsii keessa guuteen jiru kan bitamee hoolaa isinii eegaa ture. Gahoo keessan hidhaa ture baay'een qabdadu. Kan qe'ee keessanitti isinii qoonfaraa ture hin qabdadu. Wallaggaan keessas kan bitamee dhaqee bar mana keenya amma nama meeqatu kan intini jedhee hojjetu kan gahoo keenya hidhu meeqa guutee jira. Takkaa itti dhagahamaadhaan dubbannu malee. Jarris maaliif adabaan guddatanii adabas baraniiru waan ta'eef takka akkanas egaa ganda namaan arrabsanu maaliin jedhan waan ta'eef. Garuu warri asirra fiigdee yoo Oromoo taate rabbiin si haa qajeelchu akkuma raayyaan abbaa macaa yoo wallaalummaaf ta'e rabbiin si haa banu yoo munaafiqummaaf ta'e ardiin si haa ganu jedhu warri Oromoo taate jara kuulloo jara bitamtuu sanatti makamtee ummata kaanii wajjin maraataatti yoo jiraat jabaadhu shaadaa qabadhu kottuuti as deebii kara Oromummaa keetti kara safuu keetti gandummaa namaarraa bu'i. Yoommoo an dhuguma maatii bitamtuurraa maatii gurguramtee dhagaarraa birrii torbaan bitamtirraan dhaladhe hin dhiisu gandummaa jette itti fufi gandummaa kee. Nutis sitti muddina akkati bitamtuu taate akkati gogaa duugaa turte bitamtuun akka keetti hadhaa afaan Oromoo taate daratiin affaate nu arrabsiiftu kun ummata duraan nuti gaafa dhagnee dhagaarraa isin binneefin nu boroo keessa isin gadhiifnaan baangaa dheedhii dhaabiitti fixee akka qalameetti baangaa qorqaa ture maatiin kee akkas turetu har'a miidiyaarra bahee guruuppii hidhatee iccitii namaa barbaada birrii walitti guuree takkaa Oromoon birrii guruuppiidhaan intini jedhee iccitii namaa baasuuf guruuppii hidhatee funaan hin jiru. Oromoon qulqulluun takka akkas godhee isin beeku. Isin warra xurii ilmoo 3-4 karaarra takkan ofirraa fuudhee akka sareetti karaarra bubbuusaa bahetu asittis dhufee miidiyaan namaan isin qixxeessee arabni feesbuukii bantee isinitti kenninaan iccitii namaa barbaachaaf riyaala 200 walitti guurtanii maqaa Oromoo balleessuudhaaf asirratti kan isin barreessitan afaan Oromooti kan isin dubbattan afaan Oromooti akkamitti adda isin baasa namni Oromoodhuma isiniin jedha bar sabni biraa namni biraa isin hin hubanne Oromoodhuma takkas wal arrabsa jedhee nu arrabsa bar qoy Oromoo machinuu misalaxinoo kan jarri jedhaaree jiran sababa keessanii warra ammuma guruuppii hidhatee iccitii namaa barbaachaaf riyaala 50 riyaala 100 walitti buusee Oromoon inni qulqulluun biyyattii keenya kan nyaata qaniitti 3 dhabde sanaaf riyaala 100 guutee walitti qabee rakkataa naannoo isaa gargaara malee iccitii namaa barbaachaaf duuriyyaa abbaa argeeti suuraa barbaachaaf guruuppiin hidhatu. Ummata utuu qamisiisaa kanarraa ol qabanii ummanni bitamaan kun xiraansaa kaayirootti ummata kaayiroo garaa bokoskuudha bar kan akkas eessa taa'u kaayiroo keessas yoo teesse warri bitamtuu yoo jiraatte gaafa qamisii kee kan asirraa qaban warra xiraansaa dhaqee suudiitti ummata qulqulluu bokoskuudha bar ati of bari eessaa taa'e Dubaayinis eessaa yoo jiraatte ati bitamtuu taate taanaan xiraan jismii keetiirraa gaafa ol sirraa qabamu takkaa Oromoon qulqulluun xiraa hin beeku bar Oromoon qulqulluun koo kan safuu beeku kan waa'ee namaan dubbanne yoomuni urgaa kabajamee jiraata. Kanaaf Oromoo ta'uu keenya jaallanna. Hamma taadha Oromoon kan nuti jennee dubbannu isin isa akka keessanii maqaa nu balleessu kana utuu likkiitti himnee of hin jibbisiisin wajjiniin turuu keenyatu mataa gannu qabachiise dhuga. Isin isii xirooftuu akka keessanii of keessaa utuu baasnee akka saba kaanii hudduu keessa isin dhiinnee ofitti sammachuu dhiifne wanti nuti mikinaataa miti yaala mikinaata deellam Oromoon hammataadha jaallataadha kan nuti jennuuf xurii akka keessanii nu keessa jira gennoonni kan ilmoo 5 6 gatee bahe. Ilmoon kabajaadha garuu warri kabajaan maatii gaarii irraa dhalattanii ilmoo deessanii dhiiftanii biyyaa baatan ammas itti makina. Ilmoon kabajaadha ilmoo argachuun kan karaa irratti argate akka barbaade wallaqlaaqee abbaan sagal haati tokkitti irraa meeqa dhalatte jirtiidhaafi. Ati kan ilmoo argattee ilmoon sin jalaa tuqaan jiru ilmoon kabajaadha warri ilmoo deessee biyyaa baate kabaja geekkattee jirtu. Kan immoo ilmoo biyyatti gatee biyyaa bahee ka'ee asitti
dhufee asitti isin warra qulqulluu maqaa balleessuuf dubbatu isin bakka bu'u kana na dhaggeeffadhu yoomuu gaafan ilmoo biyyatti gatee biyyaa bahee jedhuan adda baasee nama sammuu yaaduu danda'u Oromoon qulqulluun kan rakkinaaf maatii isaa gargaaruuf ilmoo isaa biyya kaa'ee bahe takkaa miidiyaarra bahee waa'ee namaa muuziqaa walitti dhee sirba namaa keessa waa beeka walitti godhee hin beeku Oromoon safuu beeka isinoo warri bitamaan mee rabbiidhaati ilaalame otuu uffata irraa baasanii beekanii lamxii jismiisi kun lamxii bichaan ummanni bitamtuun kun maaliif gaafa reef dhuftee qe'ee keessa gadhiifamtu waan hunda baballeessiti waan ta'eef hiinee garafaa turre akkasiin qajeeltu hin garafamti garaa baasoo olleeffamee garafamti waan ta'eef jismiisi kun dirmimmoo bichaadha shamarransiis dhiirrisiis bitamtoonni akkasii bara jismiisi ammoo tu uffata irraa baafte warra gandummaa haasa'u kun dhugaan siin jedha warri beektu gadi baasi warra waa'ee gandummaa haasoftu kana akkasiin bitamtuu taate mee uffata kee baasiitii gadi baasi jedhiin safuu kee eeggatta taanaan si kabajna mee jismii kan keessan akkana ofirraa fuudhee dhiirasa waa'ee gandummaa haasa'u kana ummata lamxii bichaadha bara hundisaa Oromoon kos lamxiis miti kabajas ni qaba jaallatee ofitti qabachuu beekaaf isin wajjin rakkannee isin wajjin arraffamna ummata xurii waa'ee gannootaa malee waa'ee viidiyoo shamarranii malee haasa'uun beeknetu dhufee hadhaa afaan Oromoo haasa'a akkamitti Oromoon arraffamoo dhiisa walitti makatee sheer godhammasin buujanaa mul'ata. Isin biraa namni akkamitti fayyaa argata waa'een keessanoo inni jedha yaa doktora jaalala amma mee nama meeqa sheer godhe Oromoo qulqulluun na jala jirtu nama meeqa mee ani Oromoo qulqulluudha gandummaa irraa bilisan ta'an nu arrabsi yoo jette as jalatti naa barreessime dhugaan siin jedha shamarranis taatu dhiirri isaan Oromoo qulqulluudha ilma abbaa gadaatii jettee of faarsitaa bara afaan Oromoo bartee an abbaa gadaati jettee Oromoon taatu yoo diddee of dandeessee amma lage gaafa amalli keessi keessaa nyaachuu jammare maatii keetti bilbili faazar akaakaakoo dhugumaa dur isin bitamtaniitti kunoo amma waa'ee shamarranii poostii godhi naan jedhaara ummata bitamaa kanatu poostii godha jedhe Abduseen ummata bitamaatu waa'ee nama gadi guura jedhe akkasii ummata bitamaa kanatu waa'ee nama haasa'a malee ummanni gaggaarii waa'ee namaa haasa'u akkamitti dur bitamneetiyyuu jimmaan keessatti isa ta'u arsii keessatti bitamnee jiraataa turre jedhii gaafadhu dhugaan siin jedha ummanni baay'een as keessaa ummanni bitamaan irrommaarama maaliif yoo bitamtanis of kabajanii teenyaan nuti hin arrabsine bar ummatuma bitamaa ta'e ka'eeyyuu ummatuma bitamaa ta'e ka'eeyyuu kan kabajan qabne kan safuu Oromoo jala bareen guddanne baay'ee jira kan bakkeedhumatti dhaabii dhaq ol godhaa guddate amma kunoo waa'ee dhumantinii haasa'a waa'ee dhiirrisaas shamarrasaas kabajan qabu maaliif kabajan maatii hin beeku maatii jalatti hin guddanne loon namaa eegaa guddate gahoo namaantinii godhaa guddate maatii bitamaarraa waan guddateef wam akkasiintinii jedha malee takka waan gaarii akkamitti Oromiyaa kana guddisna Oromoo ummanni keenya kun rakkina jala jira ummanni bitamtuun koomentii isiin barreessitu ilaalee deebii kennuufiin na rakkisee bara afaan Oromoo barreessitti garuu bitamtuu ta'uu isii koomintuma isiitiin barraa dubbiinan dubbataa jiru koo bar ummata gandummaa faarsu ummata wal arrabsu yaa ijoollee keenya adaraa of baraa kan hin dubbataa jiruuf ummata gandummaatii fi gaafan dubbadhu adda baaseen sii dubbataara of ta'ii jiraadhu Oromummaa keettamanii waa hinamaa dhiisi biyya jaaruudhaaf waan biyya jaaruu dubbadhu shamarranis dhiirrinis waan biyya jaaru dubbadhu jara bitamtuu ilaalte duukan badinsiin jedha bar dhugaan siin jedha yoo an Oromoo qulqulluudha jette waan biyya jaaru dubbadhu gaafas kabajamtee teessa ummata walitti hin buusin suuraa namaan barbaadin guruuppii hiite amma sinii wajjin lakkaamne nuti Oromoo miliyoona 60 dhabnaa akkamitti of keessaa sin si caana si ichooti nuti ximtii taatanii afaan Oromoo bartanii meesheera godhi jabaadhoo yoom walii galtii sila Oromoon asitti jara kaan duuka fiidiyoo warra bitamaa duuka fiiguudha wajjin jara mee shamarran kan keenya
jimmaan keessaa ismaal keessaa warra guruupii hidhattee iccitii namaa barbaaddu kan oromoodhaaf hin jetti am wallahi uqsum billaahi maatiin kan kee warra bitamee dhagaarra ta'aa ture hundi kee oromoon takkaa safuu cabsee iccitii namaa birriidhaan guruupii hidheen barbaanne bitamtoota isin bitamtoota warra maatiin kee dhagaarraa bitameedhaan siin jedhe bar dhibba irra deebi'een sii hima shamarran eessaayyuu taatu kan guruupii hidhattee iccitii namaa barbaaddu gadi baasuuf obboleettii kee fokkisiisuuf cinqamtu karaa kaaniin obboleessa malee eessatti obboleessa nuu taataan oromoodhaan oromummaadhaan ergasii jedhaa turre akkasiin bitamtuu taate an bitamtoota obboleessan qabuun shamarranis warra bitamtuu obboleessa kootii miti afaan oromoo dubbattee obboleessa siin jedhuun baratu obboleessa kootii miti oromoo qulqulluu kan safuu beeku tana obboleessaana kan na wajjin arrafamu kan biyya isaatiif dubbatu tana obboleessa malee ati afaan oromoo dubbatteedhaaf anaa wajjin obboleessan taatu yoo oromoo qulqulluu taate of kabaji siin jedhee bar waa'ee namaarraa bayi waa'ee namaa dhiisi yaa oromoo nu qofittii fokkisaara miidiyaa kanar ummanni dhiisee bar feesbuukii kana mee dhaqii amaaraa ilaali dhaqii tigiree ilaali waa biraatiin jiru jarri siyaasaanis fagaataniiru jarri waa danuudhaan fagaatanii jiru nuti feesbuukii irra gennoota jala fiigneem imoo viidiyoodhaa fi suuraa barbaadaa oolaarraa bar oromoo jedhamnaa gaa maal goona akkamitti harka adda baafannaa miti oromoo jedhamaniiru amma nu wajjiniin maatiin jara afaan oromoo baree heerumsiifatee fuudheera akkamitti nuti adda baafannaa miti amma gaa eeyyee warri diddanii nutti makamtanii afaan oromoo bartanii oromoodhaan ofiin jettaniituma nu wajjin jiraataa jirtan kottaa isin ammannaa nu wajjiniin safuu keenya eegaatii biyyattii keenya kana rakkina jalaa hiyyummaa jalaa baafnu gandummaa dhiisaa dinagdeedhaan hafagaannu hojii irratti xiyyeeffannu wala ijaarru wala jajjabeessinu obboleessa keenya gargaarru gennoota jala fiigne dhiirri keenyas shamarran keenya iccitii dhiiraa baasuudhaaf asiifachi fiigne guruupii hidhachuun bu'aan qabu kun warra bitamtootaaf sammuun kan kee akka bitamtuu taate waan si harkisuufi bar yoo afaan oromoo dubbachuu ta'e ummanni sidaamaa muluun afaan oromoo likkiitti beeka an takkaa oromoodhan jenne afaan oromoo dubbataniif aadaa ofii waa hunda safuu ofii akkuma jaraatti eeggatanii jiraataa garuu ati zarii sin qabdu dhuftee nu bazzarte nu keessa galte nu bazzarte bar oromoo qulqulluu eddeesi fidan ay amma gurbaan dedoo fikir jedhu kun bitamaa ta'uu isaa asirratti hin bartano akka bitamaa ta'e maali warra bitamaa soo arrabsaan jiru nu keessaa bahaa wal arrabsaa jedhaa jirra maal warri bitamtoonnis bitamaati erga bitamtuu taatanii waa hinamaa malee dubbannu jettanii maqaa keessan maqaa saba keessan eddee bitamtan bitamtooteedhaa of moggaasaa hundi kan keetu iyyuu bayi yoo gandummaa malee naan ta'u jettee amma buluuf na godhii bayi. Ayyee doktora mudhii gadii kan jettu kun buluuf godhamtee jirta jechuudha buu jalaa yelammaa jedhu. Doktora Busii arrabsuudhaaf iyyuu ati koomintii jala fiigdee feesbuukii maqaantiniitiin banatta ilma haadha gidir. Kana barri isiin bibbitamtuu maqaa qayyarattee banatti. Yaa Rabbi akkamitti adda baasna otuu wanta diin adda baasanii hunda sii ulee kibriitaatiin ila likkiitti galchanii deemi gandummaa kan kee dhaqi shamarran dhiimoodhaan intini jedhiiti gadhiisi guruuppii hidhadhuuti luulluu ya jimmaalij kan jedhamtu kun uqsum billaahi an kakaa kan koo yaa Rabbi naa dhiisi mee qoradhaatiin itti maa warri beektan luulluu ya jimmaalijii kan jettan kun akkasiin bitamtuu taate har'aa miti an durin beeka garuu kakadhee keessa galee intiniin jedhu an achii miti maqaan si garuu yee limmaali jetti amma kana ye jimmaali jedhe nu arrabsa namni kaan ummatni kaan nu dhagaha arsiis ta'e wallaggas ta'e eessas ta'e oromoo qulqulluu yoo taate sababa ummata bitamtootaatiif maqaa jimmaatiin banatee saboontuu jimmaa luulluu maaloo jedhee banatu kana dhageessanii diqqoo nu arrabsina nuti oromoon qulqulluun isiniif kabaja qabna takkaa isin arrabsinu nuti gandummaan takkaa arsii irraa rakkoo hin qabnu takkaa ummanni arsii maal ajjaa ijoollee jimmaa oromoo qulqulluu fuudha jenneen beeknu takkaa wallagamaaf jimmaan fuudha
wallagga maa farsii fuudhan jenne nuti warra Oromoo qulqulluun jarra akkas isiniin jedhe nuyi isinitti walitti buusuu jedhaaru ummata bitamtoota kunoo kan akka luulluu jimmaa jedhamtu kun kan maatiin sii jechuudha injiraanatu kan irraa qabame as harca'ee biyya kanatti wal horee ummanni xintinii jechuudhaaf gahu asirratti miidiyaan namaan isii qixxeessee jennaan waa haasofte jechuudha. Gaafa bitamtuun gadi ka'u dhugaan siin jedha waa hin bitamuu gadi ka'u maaliif waa hin bitamuu kootii kun gadi ka'eedhaaf iyyuu muxxifataa jirti jechuudha. Akkasii mee nama yaa ummata saba inni dhaggeeffadhaa Oromoon Jimmaa Oromoon eessaa sin godha abbaa saandariin kana siif godhe mee waan dubbattu yoo jiraate seenii nuuf dubbadhu. Sheer godhaa warri kaan Oromoon qulqulluun qofti sheer godhaa warra kaan hin barbaadu. Ati bulook sin godhuwan sitti hima akka bitamtuu taate akka ilmoo kan kee akka ati warra guruuppii hidhatee birrii walitti guuree iccitii namaa baasu keessa akka jirtu likkiisi himna amma raachuu jirta. Luulluu ya Jimmaa Lijii kan jedhanu kanatu qamisiinsi irraa ol qabame kaayiroo muluun bokokee du'u kanatu qamisiinsi jedhame uummanni suudii keessa Oromoon qulqulluun jiraatu bokokee du'u kun har'a koomentii jala fiigdee rabbi gizee kennee feennaan dubbatti jechuudha. Yoo muslima taate akka amantii keetiitti rabbi si haa qajeelchu dhuftee nutti makamtee Oromoo ta'uu hin dandeessu waan bitamtuu taate. Kanan siin jedha. Bitamaan dhufee Oromoo ta'uu hin danda'u bitamaadha waan ta'eef. Shabaqaa warree shabaqaa yoo bicate sheerii nama 210 wayii daawwataara hundi keessanuu sheer gochuu qabdu kan na daawwataatu Oromoo qofa yoo ta'e kaan itti makatee jira taanaan sheerii isin hin barbaachisu warri Oromoo qofa taate jara kaan biraan nagaa akkasii of jibbitee kana booda waa'ee gandummaarraa dhiiftee waa'ee biyyaa waa biraa waa baay'ee jira wanti dubbatan sanarraa nuuf dubbadhaa dhiirri keenyas gennoota jala fiigdanii waa'ee gennootaa na farsinaa yoo qoosaa barbaadan qoosaan baay'ee jira. Yaa caawlan Oromoo yeroo kasaatti fayyadama barumsatti yeroo isaa dabarsa waa meeqa dubbata isinoo warri bitamtoonni afaan Oromoo dubbattan kun warri bitamtoonni afaan Oromoo dubbattan akkamitti jirtu isin akka luulluu maali jedhamtu kun xiraansii amma aman gaafa siin koomentii barreessitu achi natti xiroofte waa biraa dhiisotu isa uffata irraa baasanii dhiisi isa siin achi koomentii barreessitu xiraan asii kunoo garaana bokoskee ka'e amma ka'e haakimii dhaquudha jechuudha xiraa warra bitamtoota gogaa intinii godhaa turte durii abbaa jifaarii farda harkiftee finyootti intineettee hamma isaan achi dhaqanii maal jedhanii dhufan finyoo fardaa qabdee dhaabbattu fa'a akaakayyuun sii kun isii akkasiitu amma asii xiraadhaan na bokoskiti jechuudha bara Oromoodha dubbatti Oromoodha barreessiti koomentii jala. Yoo Oromoo qulqulluudhaan warra achi bitamtoota keessa gandummaan faarsine keessan jiraa jettu sheer godhi jara kan biraan naaf ga'i gandummaa balaaleffannaa. Laa hunda si maqaa dhaheetin itti maa tokkoon kee waa hin taane barreessinas jalatti dhugaan siin jedha. Waa tokkoon barreessin maqaa kee waa himeen likkii si himaa waan hin taane barreessinaan akkati ummata bitamaa taate likkiin si himaa koomentii kee dubbiseen si himaa adabadhuu sheer godhi cal jedhi. Yoo bitamaa miti an jette ammaa bitamte siin jedhaan jiru maa bitamuu kan keettiin qaanfatin kaa dhugaa jiru si himne akaakayyuun koo nama 5 bitanii ergasii gahoo eeskifataa turan waan ta'eef dhugaa jiruun dhoskinu yoo warra bitame keessaa taate akka carraa rabbiin warra bitame si godhe alhamdulillah kanuma rabbiin Oromiyaa keessatti akkan gurguramu na godhe malee an ummata bitamaadha itti ofitti hin qaanfatin eenyunuyyuu carraasaati Oromoo ta'uunis carrummaa bitamuunis carrummaa dhugaan siin jedha. Oromoo ta'uunis carrummaadha. Warri bitamtanii dhuftanii ga'oo keenya eegaa turtanis bitamtuunis carrummaatu carraata akkasiin gurguramtanis hin godhe waan ta'eef ittiin qaanfatinaa koomentii badaa barreessitanii akka ichuu maqaa keessan dhahee isin jibbisiisu hin godhina. Warra ankuulloodha jedhaa jiru ammaa kaasee uksum billaahi eenyu yoo taate ofiinsi jibbisiisa adabadhu lamarran deebi'u. Amma booda koomentii ankuulloodha maal jedhu kuulloon saba of danda'e akkuma Oromoo kabajii taa'i. An Oromoodha yoo jette dhaqe kuulloo kee bira an Oromoo qulqulluu qofan barbaadan dhufinna jala an Oromoodha
an kuulloodhan jedhin onnuti waa'ee oromummaa dubbataarra malee waa'ee saba namaa tokko isiin jedhaan jiru. Kuulloo jechuun saba of danda'e tokko of jijjiiruudhaaf dhufee jimmaan keessa qubateedha malee ati ittiin afaan bantee an kuulloodha jettu dhaggeeffadhu amma booda. Jechan taane an kuulloodha maaloo koo jennaan bulookii sin godhu maqaa kee dhaheen of si jibbisiisa adabadhu saba namaarraa bu'u. Warra Oromoo qofan gorsaa jira malee kuulloodha maaloo kan keen barbaadu dhaqi kuulloo kee bira. Abdusee jalaa maal goota yoo kuulloo taate? Maal naa goota kuulloon as afaan Oromoo jaratti maa jirraa? Isinii wanti waa'ee gandummaa isa warra kuulloo dhufiin jedheef warra kuulloo kanatu jimmaan maqaa balleessuuf Oromoo qulqulluu maqaa balleessuuf alba'a waan ta'eef itti isinii himna maqaa waamne amma booda maqaa dubbiseetan itti sii hima. Warri gabroonni Arsii keessatti gurguramtanii uummata Arsii maqaa balleessuudhaaf wuxxifattanu gurguramtoonni Arsii keessaa gurguramtoonni warri dhagaarraa birrii 7 bitamtan Wallagga keessaa birrii 7 uummanni isin bitee holii isin eeskifataa ture. Dhugaan jedha warri Wallaggaan keessaa warri sooressoonni Oromoon qulqulluun duruu sooressa waan ta'eef isin warii eeksifachuu isin binnaanarra maatiin kee afaan Oromoo baree nama arrabsitu Arsii keessaa Iluu keessaa bitamtoota baay'ee jira waan ta'eef jecha isa dhumaa irra siniin deebi'u. Warri koomintii jala jettu adda jedhii dhaggeeffadhu yoo koomintiin waan biraa barreessuun siif jaraa intiin jedhe balleessini haasaa koo qofanaa dhaggeeffadhu koomintii kee fedhuwan. An kuulloodha an maalkooti tokkoon kee jedhin ummata bitamtuu baay'ee jirti Arsii keessas Jimmaan keessas Harargee keessas eessaa bitamtoota warra dhagaarraa maatiin keessan duru haage yoo eegsifatu irraa afaan Oromoo barreessin arrabsiisaara. Amma fakkeenyaaf kuulloo yookiin warra bitamtoota Arsii keessaa yoo maqaa dhoofne intala akka Fatiyaa jedhan sana dhaggeeffadhu Arsii bakka hin buune uummanni Arsii na of folchaa. Dhugaan siin jedha intala Fatiyaa jettan sana kan afaan si makiinaa boottee makiinaa intinii keessa zoorsisu sanatu sin arrabsiisaadha dhugaadha. Bitamtuu jechuun kan maatii si hin beekne namni koomintii jalatti akkas dhukkee irraa kaasu maatiin bitamtuunis arraban dallantu silaatti gorsiti. Maatiin intala sanaa dhugaan siin jedha Redwaan kan jedhanus bulook taatee jirta. Warri salami jettanuu bitamtoota waan taataniif rakkoon qabu. Har'aaf isinin of folchaa sila addii koo jalan jirtanuu lamuu waliin arginu. Dhugaan siin jedha intalli amma Arsii arrabsiisaa jirtu ilaa Arsii bakka hin buufne ammas siichin dubbadha hundaa. Intalli Arsii keessatti abbaan sii maatiin sii bitamaan dur isiniif haaga'oo eeguudhaaf maal godhuudhaaf farda isinii harkisuudhaaf dhufee achitti intala sana dhalche intala Fatiyaa jedhamtu sanatu isin arrabsiisaatti dhugaan siima. Of keessaa baasaa warra bitamtuu akkasii miidiyaarra bahee harma of isin argisiisee ijoolleen Arsii keessa Arsiidha maaloo jettee gaafa dubbattu dhuftee Jimmaan arrabsitee akka ijoolleen Jimmaa sen tokko godhaattu intala afaan sii bal'inaan makiinaa fayyaa keessa naannessu akka Fatiyaa sanaadha. Of keessaa baasaa. Isin Arsii bakka hin buutu. Dhugaan siin jedha. Arsiis bakka hin buutu nus bakka hin buutu takkaa nuti Oromoo warra harma asirra bahee jedhee afaan isa hamma bal'aa kana banu takkaa Oromoon hin qabdu waan ta'eef. Isii xurii akkasiiti. Isii xuriin irraa dhaabbatee asii lafeen bahee jennaan intiniidhaan of shawwaddee qanii kaate dagattee dhuftee naan dulluma isii irraa barre kanaate jechuudha. Warra addii koo jala jiru laaleen bulooka malee warra fooloo jala jirtu bulooka teessu koomintii isin babarreessitu intini munaa qoonjoo turtii gaarii siif haa ta'u har'aan booda abdussee arguun kee asirratti dhaabbate jechuudha. Qoy koomintii barreessi qoy amma ol darbee jira. Ani kuulloodha deeme kuulloo jala as jala deemte kuulloo itti intiniin jedhanii buu jalaan. Akkasitti teessaa jechuudha. Isin lammaanyiin akka keessanii waan hin taane qoosaa fuula kenninaaniif kabajoo ofirraa fuutu akkanatti gaggeeffamti jechuudha. Ani eenyuun yoo taate xaba kan kee qoosaa gaafa namni qubna garaa haasa'u as jala fiigdee xulxul hin jedhin dhaggeeffadhu. Siin waa'ee namaa sheer godhus waa'ee namni haasa'u viidiyoo warraaf abbaa manaa hedduu kan galus warra bitamtoota malee takkaa uummanni intiniin jedhu.
Siika bitamaan arsii keessa bitamtuun hin jirtu kan jettu. Eenyuun maatii intiniidha farda harkisaa ture warra bitamaa malee. Oromoon takka farda harkisee hin beeku. Yoo akkam ta'e eessaayyuu Oromiyaa keessa kan farda namaa harkisu kan ga'u namaa hidhu bitamtuun jiru. Kan arsii keessa bitamtuun hin jiru jette of hin dhoskin faazarii keetu bitamaa waan ta'eef. Bitamtuun eessaa ni jirti. Oromiyaa hunda keessaa hundinuu bitatee eegsifataa ture. Bitatee qeesaa teessifatee bunatti qoonsifataa ture. Inni caatii qabu caatii isaatti godhataa ture. Yoo Oromoo arsii keessa bitamtuun hin jirtu jette situ bitamtuu dhagaa. Ati akaakayyuun kee abbaan kan kee warra dhagaarraa bitamee arsiidhaaf haagee eegaa ture adabadhu. Yoo wallaggaan keessa bitamtuun hin jirtu kan farda nu harkisaa turte kan maqaa nu balleessaattu hin jiru jette situ bitamtuu dhabar. Luulluu Jimmaa lijjettan kun rabbi jedhaati ilmoon sun isaa kan na dhibu otu akka nama gaariitti heerumtee ilmoo argattee gattee biyyaa baatee asirratti waan nama haasofte baay'ee natti tola. Otuu akka namaatti ilmoo kabajaan deessee yookiin guddifattee kaatee abbaa manaatti kennitee baatee dhuftu bara. Meekaappiin naqa jettee karaa irratti ilmoo ulfoofte ilmoo lama isaa. Namni guddaan kun miidiyaarra deemee gaafas maqaa isaa Luulluu Jimmaa lijjette maqaa nu balleessitu. Ilmoon kee lamman sun sin guddisiisanu. Yoo ilmoo kan kee amma abaarree jenne haqqiin jaraa nu dhiisaa sababa kee uummanni Oromoo si abaaree. Gaafa immoo ati cubbuun irratti afaan Oromoo an Luulluu Jimmaa lijjettee banattee akka bitamtuu taate of dagattee akka ilmoo biyyatti gattee baate of dagattee dhuftee Jimmaan arrabsiisuuf waan barbaadde boottaatu. Cubbuun ilmaan keetii karaa irratti deessee sun intinis hin jedhu. Yaa Luulluu ati ilmaan kan kee sana yaadadhu dhugaan siin jedha. An gosa namaan tuqne ammas Amaaraa maaloo siin jedhaan jiru uummanni bitamaan bitamaadha zariin qabu kanatu gandummaa rafiiga. Dhugaadha bar gosa namaa tuqaan jiru an. Amma as keessaa akka Jimmaan keessaa Luulluu Jimmaa lijjettu kun amma Fatiyaan isin jettan sun Oromoodha jettanii kan Oromoon bakka nu buuti Arsii nu buuti jettu mee koomentii barreessisiifan dubbisa. Fatiyaan Arsii bakka nu buuti jettu mee koomentii jalatti Fatiyaan Arsii bakka buuti isiin bitamtuu miti kan jettu koomentii kee ilaalamne. Fatiyaan Arsii bakka nu buuti mucaan afaan boottii sun wallahi dhugaan siin jedha mucaan makiinaan fayyaanutu keessa galee keessatti zooree qodaa harcaafatee bu'uu danda'u sun mee bakka nu buuti jedhi koomentii barreessi ijoollee Arsii qulqulluun an Oromoo qulqulluu Arsiiti yoo jette Fatiyaan Arsii bakka buuti yoo jette barreessi mee koomentii kee nillaala akkasiin bakka si buutu akkasiin Oromoo Arsii bakka hin buune dhibbaan dhibbatti irra dhaabbatee si himaa akkuma Luulluu Jimmaa jedhanii banachuun Jimmaan bakka hin buune Oromoo Jimmaa bakka hin buune akkasiin bitamtuu taatetti maa jirru akkuma ilmaan sii lamman sun namni ilmaan lama gatee biyyaan tinii dhiyaas miidiyaa irratti guruppii hidhee waan ta'e yaa cawu akka indinii kunis kan dhaqaa dhaqee dullumni keessaan baanaan fa'aa dariidhaan of suphite akka nama mana girgiddaa duppa'ameetti kana lafeen keessaa ulu taaletu an Oromoodha afaan Oromoo barreessiteedhaaf indireetti. Dhugaan siin jedha mee namni waa'ee intala sanaa beektu dhaqiitii gaafadhu ijoolleen kee akkamitti jiru barumsa barataaruudha. Birritti dheengadda guruppii irratti gurbaa iccitii baasuudhaaf riyaala 200 maal buuftan sana otu ijoolloo kee lamman sanaaf daftaraan bittee maskaramiin dhufaa jira. Si eebbistee hudduu keessa of dhiitaatiyyuu barumsa si likkiitti baratti buskutii sitti nyaata. Birrii bicuutti hin jijjiiramu birrii bicuudha itti ati riyaala 200 buuftee riyaala meeqa buuftee suuraa namaa barbaaddaa. Lamxaam yoo bitamtuu taasas na haasaasan siifta ijoollee keetiif ijoollee deesseetta fiddee Oromiyaa keessatti. Bar nu gaddisiifti ijoolleen kan kee ilmaan Fatiyaa ammas hin Fatiyaan xaba malee ijoolleen tokko bitamtuun akkasii Fatiyaadhaaf dubbata akka barbaadde taatu maaloodha jettu Oromoon safuu beeka bar afaan Oromoo dubbataa sirba Oromoo dhaggeeffataa as bahanii harma qullaa dhaabbachuun nu ibsafuudha du'a nu if kanaafuu dura dhaabbanna nuti Oromoon qulqulluun takkaa shamarran Oromoo as baatee harmasii kana goote maal jettee afaan isa hamma makiinaa fayyaa galchu kanaan takkaa nu arrabsiifteen beeku akkamitti bakka nu buuti uummanni afaan bantu kun miidiyaa irratti. Saboontuu keenya yoo jette atis warra bitamtuu wajjin saboontuu warra bitamtuuti siin Arsii bakka hin buutu uummanni bitamtuu sun intalli bitamtuun yoo isa immoo isiin xaba malee waa tokko waan akkasiin beektu jettee dhuftee yaa caatu iccitiin si muluunuyyuu quba qabna waan isiin bishaan keessatti suuraa baangaalii wajjiniinis akkasiin ma'an dubbachuu asirratti dubbachuu na qaanfachiisa wajii si muluun harka jira intalli amma dhuftee kaleessa Jimmaan akkanatti Jimmaan arrabsitu ummata kabajamaa
sababa ummata bitamaatiif jecha jechuudha. Ummanni bitamaan dhaqanii ummatuma bitamaa achi keessa ummata bitamaa Arsii keessa bitame haa eegaa turetti bu'anii walitti bu'anii jimma yanii wal tuqu jechuudha. Garuu ummanni kabajamaan ansiin jedha bara an arraba takka nama dinqee miti. An nama takka arraba dinqee miti. Rabbiidhaati ilmaan keessa warra dhaltanii bunnaa beetiitti gattanii baatan amma itti barbaadamaa jirtu. Birrii isaas teessanii iccitii nama baasuuf guruppii hidhattan kana riyaala 200 haa ta'u maalis haa ta'u birrii Itoophiyaa qallaalee miti birrii 2000 jijjiirti ergaa fi ilmaan keessanii daftaraan bitattee abarattu erga gattanii kootii miti jettanii dhoskaadhumaan akka nama bira nama gargaarutti gargaaraa. Gargaaraa cal jedhaati ilmaanuma keessan akka kan nama biraatti gargaaru amma kan afaan Oromoo barreessaa Oromoo seetuusin nama 288 kana keessaa yoona wallahi uqsum billahi kan yoo bijate Oromoon qulqulluu nama 88 as keessa warra Oromoo qulqulluu taate garuu na of kolchi ati Oromummaa keetta manta taanaan kulluun bitamtoonni gabroonni asirra guuttee kunoo koomentii isin barreessitu achi raa hubadhaa. Ayye anamma kan nagaddisiisu gennootota warra immaammaa jennee nuti kabajaan maqaa kabajaa isinii baasuudhaaf silaa yoona warri amma jimmaan keessaa maqaan kabajaa gaafa mokka'u haadha qoroo haadha nagaa maaloo jennee maqaan isinii baame jarri silaa har'a maqaan keessa waggaa 42ffaa keessan kabajachuudhaaf mucaan keessa nangafaa yookiin yoo maqaan inni nangafaa nagaa ta'e yookiin toofiq maal ta'e haadha nagaa jedhamtanii mogga'uudhaaf isinii gahe intini jettan oohaa arabuu kan jettu kun isiin kun bitamtuudha. Gowwaa jimmaa itti argitanii ummanni zarii hin qabne dhufteetuma beekaa jimmaan ofitti kaaftee mul'achuu barbaaddi. Nuti irran ilaalinaa ijoolleen jimmaa qulqulluun. Dhugaan siin jedha. Ijoolleen jimmaa warri Oromoon qulqulluun irran kaayatinaa warra dhuftee jimmaan tuyxuutti. Warra immoo jimmaan keessatti guddattee maatiin bitamtuun dhayxeessa ganda namaa tuyxuus duukan ilaalinaa wajjii keessan itti fufaa. Waa'ee ummanni itti jiru kana hordofaa. Miidiyaa adda addaa hordofaa yuutuubii irra deemaa waan adda addaa jira wanti hayyoonni dubbatan dhaggeeffadhaa. An dhaamsin isinii dhaamu gennoota keenya jechuun egaa nu keessatti guddattaniittu gennoonni Oromoo ta'aa sin adabadhaati. Oromoon qulqulluun ta'aa amma jara kaan irraan dubbadhaafan akkan daariin deemneef gizee tokko dhiifama na of golchaa. Oromoon qulqulluun ta'aa shamarran kabaja qabdu sin naaf ta'ame jara kaan likkii galcha. Shamarran Oromoo Arsiis Jimmaanis Wallaggaan hundi keessa nu ta'a warri kabaja qabdan. Warri takka diqaalaa karaa irratti hin ganne naaf ta'a. Kan saaf kabaja maatii qabdu naaf ta'i warra kaan arrabsuudhaa dhukkee irraa kaasuudhaaf ani amma. Adda baasee daarii deemuun na cinqaaraa warri kabaja qabdu naaf ta'i. Dhugaan siin jedha. Amma wanti dhaamuuf warra kabaja qabuuf miti. Warri kabaja qabu an dhaamsa siin dhaamatu of beekta of gorsiteetta maatiin qimmiideessi guddise warra kaaniif an gorsa. Yaa immaammotaa. Yaa jara keenya isin jennee isinitti himna. Yaa jara gennootaa, yaa jara ilmoo karaarra keessanii dhuftanii dhugaan siin jedha. Yaa jara bitamtootaa, adaraa afaan Oromoo bartaniittu. Dhuftanii nun arrabsiisinaati ilmaan keessan yoo gargaaruudhaaf dhabdanii sukkaarri isinitti ka'e. Isin gargaarra ilmaan keessan karaa irratti gattan sana guddifadhaa. Kabajaan ilmaan keessan barsiifadhaa. Miidiyaarra paawodariin of laalxanii har'a waayifii natsaa argattanii dhuftanii ijoollee Oromoo walitti hin buusinaa isin bitamtoonni adaraa. Ummanni makiinaan isin keessa galuu danda'u kun afaan dhiisi ummanni akkas afaan babal'attu kun jaloon immoo waan inni ta'u hin beeknu. Oromoon qulqulluun dhiifama safuu cabseetaniin dubbadha gaafan aara. Oromoon qulqulluun dhiifama natti mufachuu keen fedhuwan. Dhiirri shamarranis kan kabaja qabdu akka abdusee naaf of folchi na dhaggeeffadhu. Jarri kaan warra akkas afaan bal'attu warri gandummaa faarsitu warri waa'ee namaa dubbattu kun afaan ergaa akkas bal'atee qodaan jaraanni jaloo kun immoo namni fayyaan keessa dacha'e nama lamaan jilba walitti deeffatee warra ciisu. Kan ijoollee Oromootii miti. Kan afaan Oromoo warra dubbatuuti. Kan warra afaan Oromoo dubbatu Oromiyaa keessatti dhalateeti. Oromiyaa keessatti dhalatee abbaan dur haagi yookaan keessan farda keessan harkisuuti. Malee Oromoon qulqulluun takkaa takkitti akkas miidiyaarra baatee afaan bantee ganda namaa tuqxee maal jettee hin beektu. Safuu isiitiin maaliif Oromoon safuu beeka wanti jedhamuuf Oromoon waa meeqa carraa tokko qabdaa asii rakkoon qabu keessaan hin baastu
Hinda walteemi liivii ilaalaa carraa tokko si jabbiin tokko tokkos bitamaan tokko tokko waan dawwaluudhaan miseejariin dawwaluudhaan liivii irraa abduseen ba'usee dawwala beekanii hin gaggeeffame kunoo. Daqiiqaan itti fudhatu bar akka ummata jabbiloota kaanis ummata bulookuu nama hin beekne wayii feesbuukii irraa liivii irraan abdusee baasa jettu bubee bagana gaanofte kabajamaa namaa. Dhaaru barraan ummata kaantu dhufee maqaan balleesse bar. Ummanni jabbiin jechuudha kan muxxeen kan kee ummanni kabajamtuun dhaggeeffadhu ati cal jedhii koomentii iyyuu kennin warra kaanii kan dhukkee irraa kaa'aru. Kan muxxeen kan kee bar ajaa'ibni isaa otuu qamisiin sirraa qabame as kaayiroo muluu torbii tokkoof bazzaruu danda'utu isaa akka ilmoo namaatti otuu deesse nama dhibaa bar. Xirooftuun akka keessanii kan ilmoo lama sadi yaa ummata shamarranii dhaggeeffadhan shamarran arrabsaan jiru. Shamarran otuu lafa naa taate shamarran Oromoo kootii keessattuu kan biyya Arabaa otuu lafa sii taanaan ati narra deemte sin arrabsoon warra bitamtootaaf anin dubbataaraan. Warri fatiyaan sareedha jettanii arrabsitanii jennaan hangaariin isin rakkaa maaru rakkoon qabaatina akka jarrii warri hangaarii fatiyaadhaaf jecha isin irra ka'anu akka jarrii bitamtuu maatiin jaraa dur ammas bar ummanni baay'een an kan nagaddisiisu carraa ilmaanitti karaa irratti isin dhaltanii abbaan sagalii ilmoon tokko beekamu gaafa guddate eenyuun jettanii itti muufamma. Carraa tokko qabda bilibili lammaaf abdusee askee liivii irraa baane. Isaan immoo waan nama dhibu bulookiin ankoo nama dhiba daqiiqaa tokko namatti mudatu asumaan gaggeeffamti. Asumaan daqiiquma keessatti gaggeeffamti bar miiseenjaraan dhufanii abdusee feesbuukii irraa baasna likkii keenya nuu himaa jiran warra bitamaa jedhanii danda'anii yaaluun jira kunumti difratiin keessa nuna dhibaan. Difrataachuu garmenyaal Dr. Abduseen silkii lamallee biraa qabaachuu dhabaadhu tokkichumaan hin daqiiqaa keessatti gaggeessaan irraa nan baaftu liivii irraa. Akkasii ummata istinyaan godhanne muxxeensii ajaahee jechuudha. Otuu muxxeensii sun walitti baname kaayiroon muluun suudiin muluun Dubaay muluun xiraahutu har'a shamarran keenya warra kabaja qabdu warra nuti dugdikoo sii facatu shamarran biyya Arabaa jennee faarsi nutti makamtee isin irraa isuu barbaade jechuudha. Ajooytuun dhiirroo kan takkaa hudduu isaa hin dhiqanne faantiin jijjiiranne injiraan akka manatti ijaarratetu Oromoo dubbata gandummaa faarsaa akkamitti nuti adda baafannee nuti warri kabaja qabnu jiraannare kan faantii isaa akkana gaditti bunnaan jechuudha injiraan asii xaxxaata'ee intini jedhee afaanitti galuu ka'u. Inni amma dhiira ofiin jedhee waa'ee gandummaa faarsu kun faantii isaatu akka carraa idimeela surreedhaan of shaffantee deemti malee otuu gad akkanatti buttee takkaa waan intiniin gooneef injiraan hudduu keessa guute achii xaaxa'ee afaanitti nammuudha. Afaan Oromoo dubbattiif Oromoo miti ka jarri gandummaa faarsiti waa'ee namaa barbaaddi waan ta'eef yaa ummata Oromoo qulqulluu jaratti makkaatina anis kun wayyeessaa atis jaratti makamte warra godaanaa tadaadaarii irratti ilmoo lafa bubbuusee dhufe tashaangulliitiif hokkisaa ergaa. Bunnaa beetiitti maaliif warri koondomii malee fayyadamtanii caqqe godhamaa turtan? Fakkeenyaaf Jimmaan keessa amma kan akka luulluu Jimmaa lijjettee maqaa nu balleessuuf banatte kun dhugaan jedha bar Abdishaa ijoolleen kan akkas afaan ballattu bar Arsii miti warraaf maatiin dur bitamee dhufee Arsii keessa gaala eegaa turetuyyuu akkas afaan baballata malee ijoolleen Arsii Oromoon qulqulluun kabajaa qabdu afaan hin ballattu bar. Harargeenis hundinuu warri bitamee dhufe hundinuu afaan jaraa nama lama keessa ciisa isa afaanii dhiis afaanii gadhiis makiinaatuyyuu ba'aa baate keessatti qodaa harcaasa waan ta'eef jaloon muxxeen jaraa bar otuu namni lama ol akkana keessa galee jilbeenfate kanatti keessa gara gaggalaa ciisa jarra akkasii rafuu danda'ama jechuudha jarra akkasii isa wajjiniin jiraachuu dhiisii keessa rafuusuuf yaaddessa bal'ina gaayaa waa tokko ummata akkas afaan ballatuuf ummata jaloon isaallee keessa rafuudhaaf malee wajjin jiraachuuf hin taanetu har'a miidiyaarra ba'ee waa'ee namaa qorata jechuudha. Kana bar akkamitti nuti isinii wajjiniin adda baan afaan Oromoo dubbannoo afaan Oromoo dubbattu mee namni fatiyaadhaaf an dubbadhaa jettu ati akka bitamtuu taate of beektaa? Mee namni amma luulluu warra bitamtuu sanaaf Abdusseen maaliif luulluu tuqe jettee dubbattu akka bitamtuu taate of beektaa? An nama bitamtuudhaaf falmu akka inni bitamtuu taate bitamtuutu bitara. Wal fakkaataa wal barbaada qodaa wal fakkaatu wal bira kaa'anii fasiima. Luulluudhaafis kan dubbattu yoo jiraatte
namni ivaantii argattanii iddoo irraa dubbachuu barbaadan yoo jiraattan yaada kan koo kan mormitanus namni yaada kan koo mormitus yoo jiraatte ivaantii argattee dubbachuu dandeessa nagalchi mee jedhaa barreeffadhaa. Beesti Halimaa Ayibii aauuzubilaahaauuu Beesti Halimaa bintitti sana dubbisuun natti ulfaatte. Beesti Halimaa binti Hasan jetti. Ilaa kun amma ilmoon isaa jahatu mana jira laanneewwan. Maaliif abbaa manaa hin qabu. Godoo tokkotti naqeetuma akka nama sareen gizee tokko dhaltee jennaan godoo keessatti naqu isaa waggaa tokkotti walirratti itti caanan jennaan isiin akka Halimaa beesti Halimaa jetti isaa ummata afaansii jechuudha. Harreedhaan isa kan harreetiin malee kan namaatiin afaansii illee balli nagaa itti hintiniin jennetu Halimaa binti Hasan jettee banattee dhuftee koomentii abdusee barreessite jechuudha. Bari isiin akka keetii barsii himnee arsiis ta'e maal jedhi warra maatiin kee bitamee dhufee gaala harkisaa ture reettii eegaa ture harree eegaa turedha. Atamma afaanin qaba jettee koomentii barreessita abduseef ilmaan kee jaham godoo keessatti naqxee dhuftee waan dalagadhee ilmaan koo kana abbaan natti caaneetuma bane waliin beekamu kiniinallee fayyadamtee ofirraa ittisuu dadhabdee ilmaan jaha falfaltee jettu kun akkam koomentii abdusee jala dhuftee ata abdusee Oromoo qulqulluu arrabsi taate. Isaa koomentiin ati abduseedhaan luuxii jettee barreessitaa? Way abdusee kiyya afaan Oromoo barreessuu keessa gaddisiiseen kan rakkoo hin qabu. Arrabni rakkoo hin qabu Oromoodhaan afaan Oromootiin otuu na arrabsuu dhiifte Amaariffaan yookiin eddeerraa bitamte afaan jara bitamte sana dubbattee rakkoo hin qabu. Muxxee kan kee afaan makiinaa fakka antini jedhu kan boottee isiin muxxeen akka keetii makiinaa fayyaa galchu eessaa abduseedhaan waa jetti bar shamarran kan kabaja godhaa. Diqqoo waan hin taane dubbatinaan kabajuma qabaattee waan hin taane barreessinaan dhukkeensii godhaan. Badigaa warri safuu jettu eenyu dhaggeeffadhu siin jedhe nan dhaggeeffatinii baya sirraa lammaan an Oromoo qulqulluu arrabsaan jiru jarri kaan waan gaafa gandummaan Oromoo diigdu safuu dagatteetti safuu cabseetin ittima Oromoo qulqulluun immoo nan dhaggeeffatinaa yoo safuudha jettan ummata baalagee baalagumaan arrabsanii likkii galchu yoo Oromoon qulqulluun dhaggeeffachuun sii ta'e bayi na jalaan dhaggeeffatinii safuun dubbataara yoo ta'e bayi hin dhaggeeffatinii bayi an ummata baalageen baalageedhaan dubbadhee ofirraa deebisa malee gorsan dhageessu ka maaliif kabajan dhageessu yoo likkii itti mammal akkanatti akka muxxeensi makiinaa fayyaa ol galchu yoon itti hime Oromoon jarri kaanis of kabajanii taa'u jara kaan duukan fiiganu jara xurii akkasii duuku Oromoon of kabajee ta'a taa'e of kabaji yoo nama gaarii taate likkiinsi hima diddee jara xurii duuka jara muxxee inta akkasii kana duukan fiiga jennaan an likkiinsi galchaan siin jedhe bara awwal amaan kuulloo jette an kuulloo sotuun ta'ee natti tola maaliif nan kabaja akkuma Oromootti saba of danda'edha kuulloo waan ta'eef kun arrabaa miti kan biraa jijjiirina arrabsi akka bulook godhamtu. Hayyee sukkaarri koo natti jiraan gaafa likkiisii himu warri abdusseen safuu cabsee jira jettu bayina jalaan siin jedhe bara akka nama intini jettu kunoo kan koomintii jala fiigu binti islaam maaloo jettee banatteetiimi badaa safuu jetta keessaan qamisii ol soqoltee intini jetta Oromoon qulqulluun safuu eeggata takka ol soqolees kan viidiyoo nama ergu warra bitamaadha hamma yoonaatti miidiyaarra kan guutee qamisiin akkana ol soqolee kan na dhibu akka waan Oromoo maqaa balleessituutti afaan Oromoo dubbataa gubadhegaa I love you ko natti siqigaa itti jedhaa qubaan isa siin of reebduluti Oromoo seenee aarraa bara afaan Oromoo beekaa Oromoo aarsuudhaaf akkas of gooti xuriin akkasii kanatu viidiyoo teessee akkanatti beekaa afaan Oromoo an silaayyuu achi keessatti guddadhe jechuudhaaf silkii ofitti achi buttee ciigaamtuun jechuudha silkii achirra keessee kan akkanaatu Oromoodhaa Oromoon duruu beeka ummata qaroome Oromoon takkaa viidiyoo silkii ofitti achi butee kaa'ee qubaan of reebaa I love you ko natti siqigaa maaloo isa akka luulluu jimmaas hin jettan akka fatiyaa jettan kanatu silkii ofitti achi butee kaa'ee afaan Oromoo dubbataa natti butigaa maaloo jedhaa qubaan of qoonfarutu har'a koomintii jala deemee nama gaarii ta'e afaan Oromoo barreessaa boo. Dhugaan siin jedhaa. Yaa jamaa of hin qaanfattu as jalallee deemte koomintii barreessitii fi nama ilmaan jaha falfaltee as hin jirtu kun. Warri amma yoonaa viidiyoon jaraa feesbuukii irra faca'e isiin akka hawaasa taatu maal jettu viidiyoo as qoqoonfartee viidiyoon jaraa gabbaye takkaa Oromoon viidiyoon isaa gadi hin baane kana dhibban amanee sitti maan. An eenyu kan kee nama intiniin jedhu kabajaaf an callisa malee.
takkaa shamarran Oromoo viidiyoo of silkii achi keessee natti siqiqa gubadheera maaloo jettee akkasiin jettu safuu qabdi waan ta'eef. Kan akkas godhaa jiru warra bitamee dhufee nu keessa dubbateen siin jedha barra. Caaliyyee fiqirli jaarrafamuu jetteetiyyoo akkas jedha attaati. Amma maqaa kee waame sana arrabsu. Arrabnab dursee akka waan idimee waggaa 10 si dabaluutti beekaa koomentii badaa barreessite waamamuun maraatii tokko tokko. Warri zarii hin qabne arrabnab dursee illee idimee na dabala jetti. Waaliif Oromoo qulqulluun na arrabsuudhaaf dhuftee koomentii ajaa barreessiti. An in buloo kudhiisi hagubattu likkiin galchaaniyan kan amma viidiyoo banee taa'ee asnatti siqigaa jaalallee kiyya gubadheeraa jedhee qubaan ofitti guuru kun amma warra ammas nama gaarii seetanii afaan Oromoo dubbannaan Oromoo dheettanii fa'i Oromoo arrabsitu bidee tokko tokko. Shamarran Oromoo jettanii arrabsinaa. Shamarran bitamtoota warra dhagaarraa bitame jedha. Warra silkii achi kaa'ee fuulleetti qubaan of garafaa quba shaniin kan of garafu kun isa akka ammaan si himaaru makiinaan keessa galu ilmoo gatee biyyaa baheetu qubaan of qoqoonfara malee takka shamarran Oromoo kan safuun qimmiidamtee guddatte silkii achi keessee dhiira bitamaadhaaf ergiti malee dhiirri kabaja qabu yoom shamarran akkas viidiyoo qoonfarsiisee erga. Of qoonfari jennaan gowwaan inni bitamaan kun waan beeku miti. Gubadheera nattafuuf egaa bitamtuullaa isiin akkasii amma Oromoo arrabsiisuudhaaf Oromoo bakka buuti jettanii tirii aartuu isin takkaa Oromoon qulqulluun kan safuu eeggattu kan maatiin qimmiidee gurgure takkaa qodaasaa akkas qoonfaraa qodaan kee kabaja qabaa bar doktorota achi keessaan baha nama gurguddaa achiin baam kana takkana viidiyoo fuuldura keessee akkanatti qoonfaraa hedduu yaaboo nuuf kabaji yoo waan Oromoo taatee tokko tokko achitti jara argitee dogongoraa jiraatte nuuf kabaji yaaboo qodaa haadhota keenyaa qodaa obboleewwan keenyaa asarra nuu baaftee qodaa nu jalaan qoonfarini siyaa qoonfaru rabbiin siyaa qoonfaru dhuftee nutti makamtee miliyoona 60 wajjin jedhamtee qodaa qoonfar ta'oo isa durtarii caatiitti qoonfartu maatiin kee caatiitti qoonfaru as miidiyaarra ba'anii qodaa kee qoonfaruus immoo isa seetii ati bitamtoonni yaaboo qodaa kan kee qoonfariin gaa yoollee waa biraa hafe Oromoo maqaa balleessuudhaaf yoo akkas gootellee qodaa keetiif yaadi makiinaan itti seenuun jiru akkas qubaan qoonfartee kaananatti. Naashiniin jinnaa callisi lammaan shamarran jetti otuun irra deddeebi'ee shamarran Oromoo kabaja qabda callisii taa jedhu shamarran irraa jedhu lammaanyi ullaasii lammaanyi sarra qantiin jettutu dubbii gizee dhibbatti deebi'u bayyasii buujalaam lamxiiyuun gizee dhibban siimaan ammaan booda shamarran Oromoo irraa dubbataan jiru waan shamarran Oromoo kabaja qabdii cal jedhi laayikii onnee qofatti darbii diina garaa gubi onnee ol darbii yoo ontini jedhu dhugaa dabar yoo dubbiin koo siin galle bayyasii yookiin immoo Oromoo qulqulluudhaan warra kaanii wajjin arraffamaan jiru yoo jette as jala taa'e dubbii koo dhaggeeffadhu gorfami. Warra amma silkii irratti viidiyoo kana godhee of qoonfaru kun Oromoo dheettanii aaraa turtan maaleesh durana tu'u akka jarri bitamtoota warra maatiin bitame dur caatii qoonfaruu kana waaqa qoonfaruu barsiisee jennaan jararraa baranii dhufanii isin shamarran Oromoo warra safuun guddate maqaa balleessuuf silkii achi kaanii afaan Oromoo dubbataa wayyoo gubadhee na qoonfarigaa jedhanii of qoonfarantu Oromoo seetanii aaraa turtan isin kun Oromoo miti warra duraa waa qoonfaruu maatii irraa bare warra bitamtoota fardatti intini jedhee maal godhaa ture sanatu of qoonfara viidiyoodhaanis qodaan isaa sun otuu makiinaa tasaabii tokko soo giddee fe'uun beeytanii itti galchitaniis hinuma fudhata jechuudha jarra akkasii bitamtoonni hinuma fudhata maqaan dhawwan nan kabaja waan ta'eef maqaa intinii san yaa kan shamarran kan keenyaa bar kan shamarran kan keenyaa makiinaa miti aboo takka kan shamarran keenyaa ishigii keessaan baane nuufateetu shamarran Oromoo keenya ashagadhaa akkasumatti daarzaanii keessaa gadi hin baasinaa akka argitanitti muttee keessan miidiyaarran baasinaa shamarran Oromoo warra safuun beeyne warra bitamaa argitanii mutteen keessan kabaja qaba achii nama gurguddaa bahuudhaa ta'aa jira nama akka Dooktor Abdusseet achiin bahe kan akka Dooktor Abiyyiit achiin bahe isi amma lammaanyi akka keetii amma dhiisee bar likkii si galchee jennaan haasaa yaa caataame warri na dhibu warra luulluu jimmaatii wajjin sharbuxaan warri bitamtoonni achirratti laayikii gootee wajjin kolfitu warri luulluu jimmaa gaafasiin koomentii barreessitu warri bitamtuun luulluu jimmaatiif achirra intinii keessu kun warra bitamtuu akkasii warra muxxeen kan kee makiinaa fayyaa ol galchuudha bar dhugaadha bar otuu ilmaan Oromoo takka muxxeen kan kee miidiyaarran baane ammas hin baasin ashagadhu faantii lama sadi darrabe ofadhuuyyuu ummanni bitamaan kun nama dogongorsiisee miidiyaarra si baasa shamarranumatu gas si baasa ofii bitamaadha waan ta'eef safuun beeku ilmoo lama sadi karaarra kaa'ee dhufe waan ta'eef
akka barbaadetti yoo mutteen isaa gadi ba'e hin qaanfatu waan ta'eef sis dogongorsee ergii fi boo maal godhi jedhee si dogongorsee muttee kee akka gabaan laaltu godha kabajadhuu taa'e muttee kan kee gadi baasin duutee baddee kan Oromoo keenyaa kabaja qabdi akka jarammaa babal'aa miti kan Oromoo keenyaa maaliif kabajaan guddatti abbaan arge keessan fi fiigne karaa irratti hin deenye ijoolleen keenya shamarran Oromoo kanaaf ansi kabajaa barran hin qabu waan dadha bishaan na jala shamarran kan keenya an kan keesiifan kabaja takkaa namni abbaan barbaade keessa galee akkana keessa deddeebi'ee waan hin beekneef qodaan kee ashagamtee ta'atti kabajamii taa'e safuu haa tokko hin jiru na bira anamma lulluu jimmaatu nama gandummaaf dubbatu maqaan si jimmaadha yookiin lulluu jimmaa ofiin jettiimi sababa siin bitamtuu taate fan arrabse malee gandummaan takkaa gandummaa irraa bilisaan kan infantiyaa arrabseef sababa siin bitamtuu taate fan arrabse malee takkaa gandummaadhaan dhaqee arsii irraa isiin arsii keessatti dhalatteedhaaf hin arrabsine dhugaa dubbachuuf an akkasi nama gandummaa irraa bilisaati kana na qabaadhu ammas taatu Abdusseen kan ilma Oromooti malee ilma gandaatii miti kana quba qabaadhu yoomu an likkiisi galcheetan dhiiras shamarranis warra bitamtoota of keessaa baafnaafan qabsoo itti jira malee an ofii kooti ilma gandaatti deebi'uufi miti. Ala nama maqaa shamarraniitiin banattee maraataatti dhiirri tokko tokkos. Wallahi lulluu isin jettan kun muxxeen si makiinaan fayyaan akka keessa galu eenyuun iyyuu ragaa baakan dhugaan siin jedha makiinaan inni soo gidda fe'u fayyaan keessatti lama ta'ee keessa naanna'uu danda'a kana nurraa dhiisaan beekna kan amma afaan bantu kun gaafuma afaan bantu akka muxxeen si ballatu beeka Abdusseen warra bitamtoota. Shamarran Oromoo keenya muxxeen jaraallee takka fi miidiyaa irra gadi ba'een beeku bara. Shamarran Oromoo hamma yoonaa dubbiin dubbadhu keessatti an akkasiin mufattanuuf yookiin Abdusseen safuu wallaalee utuu hin taane waggaa baay'ee na beektanii nama safuu eeggatu waan ta'eef kan jara kaanii irraan dubbataara kan keenya irraa kabajatti godheetaniin isin irraa dubbataara isin nuuf kabajamaa isin Oromoon qulqulluun yoo Oromoo qulqulluu miti an jettee jara muxxee keessatti madabama itti dhaqi jaratti dhukkeen sirraa kaasaatti dabalee diddeen waan Oromoo qulqulluudha arrabni kan kennan ilaallatu warra gaarii keessatti irra madama warra ilmoo hin gatini jettee fudhatta taanaan Abdussee wajjin aamin jedhee fudhu. Kanan siidhaam diddeen moo an jara bitamtootatti makama jennaan dhukkee sirraa kaasu Abdussee deeggartee an Oromoo qulqulluudha Oromummaa koo amanee fudheera gandummaa dhiise waa'ii namaa naasoo waa'ii kan koo malee jettee taanaan an si kabaje maqaa kee waamees wanti dhukkee si godhuuf hin jiru. An kan Oromoo kooti takkaa arrabseen beeku bar takkaa Oromoo arrabseen beeku an yoo diddeen moo an jara kaanitti makadha otuun arrabfamin nu arrabsite jettee wuxxifatta ta'e an maafansi arrabseedhee hin qaanfadhu bar irra deebi'eetan itti akka ta'uuf jibbitu akkati qamisii keessatti illeentinii jettuun si godha yoo diddee kabaja wallaaltee Abdusseen nu arrabseedhaa wuxxifachuu barbaadde ittiin sii dabala malee dhufee dhiifaan sin gaafadhu kana quba qabaadhe an kan hin arrabsaaru ummata buujalaa miidha malee ummata buujaleen erga sarbaa kanaa qabee hamma miilaa fixee har'a idimeella araboochi Koongoo irraa baaftee caammaatti keenyaan har'a as paawudariidhaan akkana hammaama keessatti suuraa of kaasee feesbuukii rakkisu kanatu dhufee maqaa isin xureessuuf jedhaara waan ta'e jaratti of irra madinaa isin warra kabaja qabu. Oromoon kabaja qabdi dhiirrisiif shamarransiif Oromoo qulqulluudha malee warra bitamee gaala eeguudhaaf farda eeguudhaaf dhufee miti ammas. Gaafan Oromoo jedhu afaan Oromoo dubbadhaaf an Oromoodhaan jedhi warri bitamtoonni ati Oromoo ta'uu hin dandeessu. An sukkaareen jira dubbii kan kommoo garuu akkan dogongoron dubbanne nan beeka safuu bayyoo safuudhaaf intinii kaadhu gaafa neddee safuu dubbadhu gurra qaban gorsa of keessaa qaba waan ta'eef yoo siin taane bayyi bakka safuu efee safuu dhaqii quraana dhaggeeffadhu ustaazota jala eenyu si kadhannaa jala dhufu naa dhaggeeffadhu siin jedheeraa safuu Abdussee maal taatan jedhin an si'ii fi miti kan hin dubbataara warra muxxeen jaraallee intinii imimmaa yaase ittiin himaa jiraan. Warra muxxeen imimmaa yaase ittiin himaa jira yoo siin taane deemina jala hin dhaggeeffatinii eenyu si kadhate dhaqi dhaggeeffadhu warra ustaazota quraana siif dinan aboo utaandoon lubbuu na baasaa jira. Deemiin jedhee bar erga kun safuudha ta'e dubbiinan dubbataa jiru.
Hayyee irraa bahuufanii galatoomaa isinin jaalladhaa ilmaan Oromoo. Obboleettiin kan koo kabaja qabdi takkaa muxxeensii akkanatti yoom gabaarranti jedhe. Oromoo waan taate takkaa waa'ee nama miidiyaarra baate yoom dubbatte beekti. Ammas taanaan warri miidiyaarra waa'ee namaa naasofne warra. Ani amma immoo waa tokko isinii himeen irraa ba'a amma isinirran turu. Amma warra feesbuukii koo jala jirus haa ta'u yoo diddee abdussee jalaa bulookee ka'e naqee taphadha jette malee dhaqee waa'ee gandaa faarsa jette malee ammas taanaan feesbuukii koo jala jirta taanaan hunda kan kee suuraa nama tokko waa'ee ijoollee wallaggaa akkana maaloodha arsiin akkana jedhee feesbuukii koo qabaataa na jala jiraataa dhaqeen akkana godhataan asumaan iskiriinshoottis godheetan mataa mataadhaan ajandaas godhadheetan dhukkeessirraa kaasaa kana quba qabaadha. Mata nama tokko yoo ta'e ajandaa nama tokkootiin liivii seenasiiti. Dhugaadha bar amma immoo akkasitti galtee jechuudhaati ilma barandaatti dhalatti. Amma feesbuukii abdussee jala jiraadhee tan gandummaa dubbadha shamarranis dhiirrinis tokko. Wallaahi an abdusseen ilma Oromooti miti gaafa san kana ofirraa baasee tan faantii qofaan dhufee fuuldura kee dhaabbadha. Gaafa ati feesbuukii kan koo aaddii koo qabaattee gandummaa Oromoo qulqulluu yoo taate an silaa kuulloo of jalaan buloo ka daqiiqaan teessisu. Oromoo qulqulluudha ofiin jedhaa waa'ee Oromoo haasa'uudhaan ala waan biyya ijaaru dubbachuun ala waan xabaa waan gaggaariidhaan ala ganda namaa tokko waa'ee suuraa ijoollee amma isiin kun liinaa wallaggaa akkana taate maal jettu warra zarii hin qabnetu waa'ee namaa dubbata waan ta'eef sana keessatti hirmaatta taanaan ammuma of qopheessi akkana ajandaa si godhadhu. Lamarra deebi'ee himu sadhumaati. As na jala jirta taate dhiiraaf taanaan iskiriinshoot godhadheetuman daqiiqaadhaan hammati of jibbituun siin jedha Oromummaa keessaan sirraa mulqa. Eenyuun naman kabaja qabu nama maaloodha ofiin hin jedhin. An eenyuun nama sodaatu miti eenyurraayyuu nama dhukkee kaasu'an. An nama gabaa keessaa si galchee ofitti si hadheessu amma tofadheessitu. Hammati of jibbitee maafanin dhaqee waan akkanaa gandummaa kana footoo kana gadhiise maafan waa'ee nama haasa'e waa'ee koo dhiise jettee of jibbitu sin godha. Ani immoo rabbiin obsa naa kenne nama haya'uu naa kenneefan gizee hunda sinirra darba malee akkanatti dhufee likkii si galchee ofirraa si baasuu hin dadhabne warra bitamtoota. An rabbiin gosa ofiitiin hin dhaaddatinaa maalummaa keessan hin tiniin ta'inaa nama qofaaf wal jaalladhaa jedheef yeroo baay'ee isinii obsinee dadhabneemi diddanii isin nan gadhiisa. Dhaqeetan hin fidee suuraa namaa waan ta'e gadhiisa gandummaan hin dubbadha jettee ofitti amannaan amma bulook na godhadhu. Amma otuu asirraa liivii irraan hin bahin bulook na godhii ka'ii dhaqiidha itti dhiyeedha. Yoo immoo abdussee jala feesbuukii isaa jalan ta'a jette tokkoon kan kee dhiirris shamarranis abdussee maafna arrabsiti jettee immoo dhuftee nan gaafatin. Bulook sin godhu otuuti na jala jirtuun dhukkee sirraa kaasaan. Otuuti na jala jirtuun dhukkee sirraa kaasa. Iskiriinshoot qofa maqaa kan kee maqaa feesbuukii keetii ofitti qabadheetiin liivii irratti baa maqaa kee waameen of si jibbisiisee baa daqiiqaa 5 kana shamarranis dhiirrinis isa dhumaati kana booda akkasii amma booda yoo aaddii koo jala taa'uu barbaadde waan haaraa jira dhaqii yuutuubii irra erga waa'ee fi madaamii tora argattee dhaqiitii fidiiti asirra waan barumsa qabu liinkii isaa fidi ummata Oromoo jajjabeessi malee waan Oromoo diigu hayyee galatoomaa isinirraan ture sukkaareetiin jira waan ta'eef yeroo sukkaare akkanatti dubbadha akkasii tokkoon kee na jalan taa'ee waan barreessa amma bulook na godhe otuu na jalan taa'ee boodaalan hunda kee maqaa kan kee feesbuukii kee wajjin fidee asirratti dhukkeessi godhe abdusseen maaf na xiqqeesse maaf akkasitti na arrabsa jettee nan kabaja intiniin jedheen hin gaabbinis ofiisi jibbisiisa kana quba qabaadhu galatoomi sheer godhe.